Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa Wirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu sanitti muun kan isin faana turu ani Lobee Girmaati. Komishiniin marii biyyaalessaa tokkummaa biyyaatiif ergama itti kenname akka baatuuf hunduu tumsuu qaba kan jedhanii komishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ariyaadha. Kaayyoon marii biyyaalessaa inni guddaanii dhugaa barbaaduu waliigaluu fi yaada furmaataa itti fufiinsa qabu argamsiisuu waan ta'eef hirmaannaan lammiilee hundaa barbaachisaadha jedhan. Komishiniin marii biyyaalessaa haala naannichaa irratti hundaa'uudhaan bakka bu'oota adeemsa ajandaa walitti qabu naannolee hirmaatan filachuu itti fufee jira jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixineen labsii to'annoo fi mirkaneessa nageenya oomishaalee teeknooloojii odeeffannoo raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 8ffaa bara hojii 3ffaa gaggeessee jira. Marichaan yaadni maree wixinee labsii to'annoo fi mirkaneessa nageenya oomishaalee teeknooloojii odeeffannoo walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya namaa bobbii hojii fi teeknooloojii Dr. Nagarii Leencoon dhiyaatanii jiru. Yaada murtoo dhiyaate irratti ammoo bal'inaan erga mari'atameen booda labsichi sagalee guutuudhaan kan raggaasifame yoo ta'u labsichis birmadummaa biyyaa fi nageenya lammiilee irratti teeknooloojiiwwan odeeffannoo sodaa uuman to'achuu fi daangessuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu ragaan mana maricharraa argame ni mul'isa. Imala afaan Oromoo dijitaalessuu ilaalchisee qooda fudhattoota waliin guyyaa har'aa Adaamaatti mari'atamee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa fi Waaldaan Afaanota Afrikaa waliin ta'uudhaan afaan Oromoo dijitaalessuudhaaf hojii hojjetaa jiran irratti mari'atanii jiru. Biiroon barnoota Oromiyaa fi Waaldaan Afaan Afrikaa yookaan 3A waliin ta'uudhaan kolleejiiwwan barnoota Oromiyaa 13 irraa ogeeyyii damichaa hirmaachisuudhaan haala itti qulqullina afaanichaa fooyyessuun danda'amu irratti marii gaggeessanii jiru. Afaan Oromoo afaanota addunyaa akka ta'uuf qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'uu Biiroo Barnoota Oromiyaatti qindeessaan garee daayirektaroota barnoota olaanoo obbo Rattaa Nagaoon ibsanii jiru. Afaanichi googiliitti dabalamus caalmaatti afaan addunyaa akka ta'uuf qabiyyee afaanii irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu walitti qabaan Waaldaa Afaan Afrikaa Abdiisaa Baancaan heeranii jiru. Dura ta'an boordii Waaldaa Afaan Afrikaa fi barsiisaan Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Tashoomaa Sooromsaanii barreeffama gabaabaa marii kana irratti dhiyeessaniin afaan googilii irratti dabaluu qofti gahaa waan hin taanee fi qulqullina irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan hubachiisanii jiru. Hojiin afaan Oromoo dijitaalessuudhaan turizimii fi investimentii dabalatee guddina diinagdee biyyaatiif gumaacha olaanaa qabaachuu eeramuu isaa OBN gabaaseera. Humni qilleensa Itoophiyaa biyyoota Afrikaa garaagaraa waliin tumsaan hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhan Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaadha. Waltajjiin ajajoota humna qilleensa Itoophiyaa Afrikaa Bishooftuutti gaggeeffamaa ture irratti kan argaman ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaanii humni qilleensa Itoophiyaa damee hundaan biyyoota Afrikaa hunda waliin tumsaan hojjechuudhaaf qophii ta'uu isaanii himanii jiru. Waltajjiin ajajoota humna qilleensa Afrikaa Bishooftuutti gaggeeffamaa ture ajajoonni humna qilleensa biyyoota Afrikaa hooggantoonni dhaabbilee aviyeeshinii fi attaachonni waraana biyyoota adda addaa argamuun isaanii heeramee jira. Waltajjicha irratti rakkoolee misooma humna qilleensa Afrikaa keessatti mudachuu malu waliin hiikuudhaaf haalawwan mijatoo ta'an irratti mariin gaggeeffamee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo manni murtii olaanaa Yuugaandaa Kaampaalaa jiru nama ganna 25 dubartoota 3 ajjeesee hidhaa waggaa 500tiin adabee jira. Muusaa Sazinii roobii kaleessaa balleessaa raawwachuu erga amaneen booda kan adabbiin irratti darbee namni kun dubartoonni 3 ajjeesee jaalalleewwan isaa kan turan yoo ta'u durboota ajjeese 3 keessaa ishee tokkorraa daa'ima qabaa jedhame. Dubartoota kunneen wajjin hariiroo jaalalaa erga jalqabee booda miidhaa saalaa irraan ga'ee ajjeesuudhaan reeffa isaanii gube kan jedhu imannaa mana murtiitti dhiyaatedha. Daanyaa Maargaaret Muutoonyi dubartoota kaan tiksuu fi daa'ima isaa waggaa 6 eeguuf jecha hidhaa waggaa dheeraa kennuun barbaachisee jedhan. Muusaa Sazinii bitootessa bara 2021tti yeroo qabamu ajjechaa dubartoota 5 fi daa'immaniitiin shakkamee ture. Dubartoota kunneen keessaa ishee tokko ajjeesuudhaan kan balleesse jedhame adoolessa 7 ture. Dhaddachatti abukaatoonsaa Muusaa Saziin ijoollummaa rakkisaa keessaa daandii irratti guddate jechuudhaan araara gaafatanii turan.
Dhaabbanni maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa liqii doolaara biliyoona 4.5 Soomaaliyaa irraa haquu isaanii ibsa waloo kaleessa galgala baasaniin beeksisanii jiru. Kunis liqii alaa biyyattii oomisha waliigalaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu gahee dhibbentaa 64 bara 2018 ture irraa gara dhibbentaa 6 akka gadi bu'u taasisee jira. Tarkaanfiin dhaabbilee idil addunyaa kunneen fudhatan kunis biyyattiin liqii dabalataa dinagdee ishee fooyyessuu danda'u argachuu akka dandeessu carraa banuun eeramee jira. Ameerikaan Xaaliyaanota nama maleeyyii fi finciltoota Hawtii lama rukuttee kuffisuu beeksifte. Humni galaana Ameerikaa xiyyaarota nama maleeyyii fi finciltoota Hawtii irraa argaman lama rukuttee kuffisuu ajajni giddugaleessa Ameerikaa ibsee jira. Tarkaanfiin kun aleellaa garichi dooniiwwan daldala Ameerikaa irratti raawwateef deebii ta'uu isaa ibsuudhaan xiyyaaronni finciltoota Hawtii kunneen ammoo dooniiwwan daldala Ameerikaa aleeluudhaaf ergama fudhatanii imalaa kan turan ta'uun isaa ibsamee jira. Tarkaanfii humni galaana Ameerikaa fudhateen dooniiwwan kunneen baraaruuf hin danda'amu irratti ajajichi beeksisuu Arab News gabaasee jira. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.